gurra qalbiitti qaawwan dhaggeeffadhaa. Gurraachin qabinaa. Dhimmi kuni haasa'amaara as qofarraa miti. Ibsisaa kan kennamaaru. Ibsa kana kan kenne immoo Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillah. Salaatu wassalaamu ala nabiyyillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Duraan dursee mana marii dhimmoota Islaamaa Oromiyaa. Dhimmi hojii Islaamaa namatti kenname qofaa miti, namni ittiin kennamenis hojii taasifachuu qabaa jedhanii bobbaa addaa naannoo Oromiyaa keessa kan bobba'aranu wanni barbaannus kanuma. Kana irratti immoo galateeffatamuu qabu. Ta'abanii hamma gadiitti gabbu'anii hojii jiru hordofanii wantoota immoo hatattamaan barbaachisaa ta'e bakka dhaqanitti ibsa kennuun kun waan hin baramne waan ta'eef galata guddaatu jira malaa. Pirezidaantii keenya kabajamoo Sheekh Ghaalii Mukhtaar irraa kaasee galata guddaa nama jazaa guddaa argatee mana ofiitti galu Rabbi jaraa taasisu. Itti aansuudhaani akka mana marii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Aggaarotti wanni nuti dabarsinu hawaasni keenya akka magaalaa keenyaatti hawaasa bal'aa qabna. Hawaasni muslimaa parsantaa ol'aanaatu as keessa jira. Kanaa wajjin musliimoonni jiran irra guddaan isaa hojii qabeeyyiidha malee hojii dhabeeyyii miti. Har'a garuu majlisni manni marii dhimmoota Islaamummaa kun yeroo waan kana haasa'u mee gurra qalbiitti qaawwan dhaggeeffadhaa. Gurraachin qabinaa. Dhimmi kuni haasa'amaara as qofarraa miti. Ibsisaa kan kennamaaru. Ibsa kana kan kenne immoo Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Gaafa Nabi Ibraahimiin wa'adhin finnaas jechuu labsu Ibraahim labsinaan addunyaa hunda sagaleensaa yaa Rabbi anoo akkamittiin qaqqabsiisa sagaleen koo gabaabaa jennaan ati lallabi natu qaqqabsiisaa jee Rabbiin qaqqabsiise. Yeddoo kanatti fataraa wayiitu argame. Waa'een hajjii daawaansaas, waa'een hajjii ergaansaas bakka adda addaa irratti manni marii dhimmoota Islaamummaas heeruma waan kana hojii taasifate itti adeemuudhaaf amma jalqabe. Ammas itti gaafatamummaan kun kana qofaan irraan bu'u. Manni marii dhimma Islaamaa waa'ee hajjii qofaa miti, waa hundaayyuu waan Islaamummaa laalchisu mana marii kanatu hogganee hubachiisee dammaqsee hawaasa keenya kakaasee kana qofaa miti. Hawaasni keenya wanni beekuu qabu siichi qabeenyi Islaamaa, faayinaansiin Islaamaa eenyutu hajjii dhaquu gahe eenyutu dhiise isa jedhu itti deema. Yoo hojiin keenya Rabbi nurraa taqabbalee hojiin kun itti fufee giidoo nuu ta'ee humna nuu ta'ee nu gargaare itti fufaa jechuudha. Kanaaf waan kana yeroo dhaggeeffattan wannan jechuu barbaade tarii namni gariin akkuma jarri sheekotiin keenya kaasaa turan jarri kuni har'a yeroo hajjiin galmeen ga'u kana keessatti wanni jarri ka'anii fi baajata wahii irraa argatu waan ta'eef akka nu himanitti warri gubbaa dhufe koreen hojii raawwachiistuu keenyaa kan Oromiyaa irra kaa'annee hojii kana hordofaaran yeroo nu himanu wanni tokko keessa hin jiru jedhanii nu himaniiru. Dhimma baajata irraa argachuu, dhimma galii irraa argachuu otoo hin taane dhimma dirqamummaa hajjii hawaasni keenya irraanfate yaadachiisuutii fi dhimma yoo carraa kanatti hin fayyadamne fuulduratti immoo akka carraan kun nurraa cufamuudhaa deemu
barriin kun immoo cufamnaan banuunsaa akka jabaatu nu ibsuudha. Kana qalbiidhaan dhaggeeffattanii dhagahaa dhaggeeffadhaa wal dhageessisaati warra rabbiin carraa jiraachuu carraa fayyaa carraa qabeenyaa kenneef hajjii kana godhuun kan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam hajjii tokko qofa akka hin taane taabi'ul hajja wal umra wal faana deemsisaa hajja dheera jettanii umraa godha dheera jettanii dhiisinaa fa innahumaa yanfiyaanil faqra hiyyummaa namarraa deemsisaa. Kanaaf namni qabeenyi kan koo qabeenya irratti argachuun barbaada barakaan naaf argamu jedhe hajji hajja'uu qabu. Namni qabeenyi isaa gabbu'ee kaapitaalli isaa ammallee ol deemuu dide hajji hajja'u. Rasuuli rabbiitu alayhi salaatu wassalaam miskiinummaaf rakkina namarraa deemsisa waan jedhaniif. Kanaaf akkuma waliigalaatti waa'een dhimma hajjii itti dabalate waa'een dhimma zakaa biyya keenya keessatti irraanfatamaa ta'eera. Dhimmi hajjiif zakaa ammas taanaan irra deebi'amee hawaasni keenya dammaqee qabeenya isaa qoratee waggaa waggaan waan qabu beekee zakaa irraa baasuun waan qabu beekee hajjii irraa dhaquun waajiba malee bu'uura islaamummaati malee sunnaa miti waan ta'eef jabaadhaa jechuun barbaada. Ergaa kana immoo waliif gaha waliin gaha ergaa gubbaa federaala irraa kaasee amma gadiitti adeemaaru kana fudhattanii waliif dabarsitanii da'awaa kana da'awaa sheekii qofa biratti hafu otoo hin taane namni waan kana dhagahee dhagahee liyuballigh ash-shaahidul ghaa'ib namni argee daawwate nama argeen daawwatanitti hin dhaga'initti akka qaqqabsiisu jenna. Warra waan dhaga'een fayyadamu rabbiin waa taasisu. Hundi keessanuu dhaggeeffattoonnis galatoomaa warri daawwattanis galatoomaa warri ergaa kana nuuf fiddanis galatoomaa hundi keenya warra rabbiin galateeffate rabbiin waa taasisu. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. شكرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.